Gaafin kiyya tokkoffaani. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jechuun jechuun afaan Oromootti gaafa naa eegame. Ayyee kanadha gaaffiin kee? Jahee kana jala jala walii deebisaa deemna gaa. Okay. Salaamataa jechuun tokkoffaa irratti waan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ilma namaa ittiin kabajaa ilma namaatiif jalqabumarraa qabee abbaa keenya aadamirraa qabee uummanni ittiin wal kabajaa dhufedha. Tahiyyaa islaamiyyaa jedhama. Kabajaa islaamummaati. Du'aayii walii kadhachuu yookaan kadhaa walii kadhachuu of keessaa qaba. Seera mataa isaas qaba. Akka itti jettu qabda, abbaa jettuun qabda, akkaataa itti deebistu qabda, seera ittiin deebistu qabda. Hiika isaatti yoonsii deeme assalaamu alaikum jechuun nageenya Allaha isinirra haa jiraatu jechuudha. Warahmatullahi jechuun rahmanni isaa yookaan qananiin isaa tolli isaa illee isinirra haa jiraatu. Wabarakaatuhu jechuun immoo barakaan rabbii yookaan atoota jedhama. Barakaa jechuun afaan Oromoo qulqulluudhaan yoo afaan Oromoo beekte ta'eef waan atoote, waan barakate, waan heddummaate jechuudha. Silee rabbi kun sirra haa jiraatu jedhee namoonni musliimaa lama yeroo walitti dhufan kan waliin jedhamudha jechuudha. Akkaataa itti jedhamu seera ittiin jedhamu immoo qaba. Hiikaa isaa yoo barbaadde kanuma. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jechuun nagaa rabbii isiniif haa ta'udha walumaa galatti. Yeewaa. Amma nama kiristaan tokko biraatte nagaa rabbii si haa ta'u jechuu hin dandeessu. Seera qabaa siin jedheen ture silumaa. Akkuma jechuu hin dandeessu jechuudha. Musliimni kiristaan nagaa gaafachuu hin danda'u jechuudha. مرتسينك يا عدل الناس إلا في محاكمة فيك الخصم وأنت الخصم والحكم جدي تنيني قافتك هاتي ديبيو في كيتين ديبسين jechuun kan jecha keessa irratti deemaa jira barakkaat jette jechuun nama musliima qolamaa waliin jedhamu malee nama biraatiin hin jedhamu naan jette bar achirratti deeme. Afaan Oromoo beektaami? Hiikni isaa maalidha jennaan hiika isaa si deebisee hiikni isaa si ta'eera. Hiikni isaa naa ta'eera. Salaamataan kun immoo seera mataa isaa qaba. Akka itti jedhamu qaba. Eenyuun akka jedhamullee qaba. Ibaadaadha waan ta'eef tawqiifiyyaadha. Sigalee waanuma gadhiisii wayii akkam oolte akkam bultee fayyaa ooltee fi minaamini isaa namni keenya aadaadhaan barmaatileedhaan waliin jedhu osoo hin taane qajeelfama rabbirraa rabbi ilma namaatiif kennee ilmi namaa ittiin wal kabajuudha. Salaamataa jechi jedhu. Fakkeenyaaf ati amma kiristiyaana yoo taate yeroon sitti dhufu abdi nagaa bultee akkam fayyaadhaa baga nagaa taate maal jedhee si bira darbuuni shee caadii. Sigaleera. Garuu bifa ammaa kanaan immoo salaamataan kun immoo seera mataasaa of dandahaa qaba. Salaamataa wanti jedhamu. Sigalee seerri isaa maalidha? Akkamitti jedhama? Eenyuun jedhama? Akka jettu immoo gaaffii keeti ta'ee isatti ce'uu hin dandeenye. Ifaadha. Maaliif as nyaasi fakkaate abutaa? Amma jechi kun salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jechuun nagaan rabbii siif haa ta'u, nagaan rabbii sirratti haa ta'u. Nagaami ustaazni akkasiin jedhaadhaan abdii waan tokko rasaas tokko taa'u deemta akka kanatti ustaazni akkasiin jedhaadhaan salaamtaaf nagaa wal gaafatu waan garaa garaatii siin jedhan. Tole salaamtaa fi nagaa wal gaafatu nagaan siif haa ta'u jirta garaa gara siin jechaadhaan akkasitti godha. Kun nagaa wal gaafachuu miti jechuudha. Waan biraati jechuudha akka biraa. Du'aayiidha siin jechaadhaan kun du'aayiidha ibaadaadha siin jechaadhaan. Du'aayiidha malee nageenya miti jechuudha. Obboleessa afaan Oromootti si rakkisa natti fakkaata akkan si ilaalaa jirutti jalqabu. Laakiin rakkisa abboon Oromoo qulqulluudha. Maali maqaan itti fakkaate moo? Hin fakkaata illee tura. Hiika sirraa baraa jiraman. Jecha arabaa tanaaf ifaa moti arabni ifaa waan naaf hin taanee fi jecha arabiffaa kana immoo oromiffatti hiikkatee baruun barbaade. Irrasii deebi'aati. Yoo lakkiin barsiisu jettee immoo tuyyuu dhiisuu dandeessa. Miira keessa bahi. Miira keessa bahi. Ati amma afaan Oromootti dibaarratti fakkaatee naan jettaa bara. Waan asiin jedhe siin galle mallee. Hiikkaan isaa akkasiidha. Lammataa salaamataa jechuun ibaadaadha yookaan akkaataa itti rabbiin waaqeffatan keessaa tokkodha. Ibaadaa jechuun waaqeffannaa yookaan kadhata keessaa tokkodha. Sagalee namni tokko assalaamu alaikum jechuudhaan mindaa rabbiirraa hin argata.
sigaleera wanti ibaadaa ta'e guutuun isaa immoo seera mataa isaa qaba malee salaamataa fi akkasuma innati yeroo walitti dhuftu waliin jettu nagaa wal gaafattu garaagaradha salaamataa inni kan islaamaa tahiyyatul islaam jedhama maqaan isaa tahiyyaa jedhama kabaja ulfinaa jedhama ulfinni kun immoo kadhaan kun eenyuufidha nama jedhamuuf qaba akkatti jedhamu qaba abbaa jedhamu qaba fakkeenyaaf seera isaa keessa namto assalaamu alaykum duwwaa jettee yoo dhiiste miindaansaa hammatee wayitii warahmatullahi itti dabalta hammatee wayitii wabarakaatu itti dabalta akkatti sadarkaan isaallee wal caala akkaataama jechamaa keessatti iyyuu inni deebisullee akkuma kana salaamatan seera mataasaa of dandahaa qaba innatti nagaa bultee fayyaa bultee jedhee namni karaa irratti wal gaafataa deemuu fi salaamataan tokko miti kadhaadhaan walii kadhachuu walii keessaa qaba ana obboleessa kiyya muslimaa tokko yeroo natti dhufe rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkaataan itti isaaf kadhatan isaaf kadhadhu keessaa tokkodha salaamataa jechuun malee anamma yoon sitti dhufe siin nagaa siin gaafadha akkam jirta fayyaa keetii siin jedhee siin gaafadha garuu assalaamu alaykum warahmatullahi jechuudhaaf immoo seera mataasaa qaba inni kun immoo siin jedhe amma sii dhufee dheedhee yaada jechuun na dhufuun banaa dhufeera naa galle siin hin jenne durallee bara amma maal si gaafadhe fakkaate kana naaf si gaafadhe diste kan biraan deebiste maaliif jedhi salaamataan kuni fakkeenyaaf nagaa jechuudha salaamataan nagaa natti fakkaate afaan oromootitti salaamataan ni jedhamu kun inni kuni fakkeenyaaf salaamata jechuun koo'is nagaa akkasii jedhe yoo dogoggoruu baadde afaan arabiffaa waan hin beekne fananniifama. Obboleesso salaamataa jechuun seera ibaadaa keessaa isa tokkodha jedhu amma hiika afaan oromootiin salaamatuma jedhama salaamataan. Qoy wanta siin jedhaa jiru afaan oromootiin amma akkam bulte nagaadhaa fayyaadhaa nageenyi sirraa jiraatu maal yoon siin jedhe salaamataa islaamaan jedhamu jechi kun amma. Kau salamatan tu je suni afan Oromo timu afan berarti kau maaf naim tu mana neta ma jangan kami ane berkali kan apa afan Oromo si kapan dia suni ama amarifan salam no gafan nama toko sinjede salam no je suni akam nagair ta curang dire Oromo tiga apa debi isa kana si gafa de bal jecha kana hika kana si gafa de male maaf waan biraa dubbataa jechuun mati yookaan immoo qeeqa keetii fi mateen baruuf waan ta'eef. Fidadhu baafadhu. Innaa kana jechuun fitadhe. Isuma sana hiika isaan barbaade. Mataan jedhamu kun afaan Oromoo. Fayyaa bulteen nati jettuu fi nati abbaa kee irraa mandara keetii dhaaltee jettuu fi salaamataan islaamaa gargari. Assalamu alaikum warahmatullahi jechuun hiiki isaa bifa mana siimedha garuu seera mataa isaa qaba abbaa jedhamuunis qaba nama kabajaa nama ulfina qabu nama ulfina rabbii beeku waan dhageesse walii galaan jiru fakkaatanii fati kala sama gaaffii biraa qabda kana yuun deebine gaaffii biraa mafas gaafa dhala sila kana deebine salaamataan afaan Oromoo timoo afaan Arabifaati jennaan kuni salaamataa jechuun seera mataa jechuun afaan Arabifaati kanaafan afaan Oromootti si kekeemi afaan Oromootti kanaafan si kekeemi Arabifaa sababa inni ta'eef Aku salamata jechuun afaan Oromootiin afaan Arabiffaa jennaan bari seera mataa seera islaamaatiin aan jette. Maali? Salamata jechi jedhu kuni fakkeenyaaf salamataan jechi jedhu kuni jecha afaan Oromootiin moo jecha Arabiffaati? Obboleesso assalaamu alaykum warahmatullahi jechuuni Directi sama barbaadi ka directi kabajaa ulfina islaamummaa keessatti namoonni muslimaa ittiin wal kabajan kan rabbiin subhaanahu wa ta'ala seera isaa kenneefidha fakkeenyaaf salaamataa wataadaraanii beekta beekta nan beekee fayyaa oltee nagaa oltee waliin jedhu inni koo seera wataaddarri maa seera mataa salaamataa waliin jedhan qabu miti mallattoo walii kennanii Koi salamata ada miti wantichi. Okko salamata mallattoo danga sa mallattoo walii himani. Maalinu haa ta'u salamata mataa isaanii qabu mun qabani warri wataaddaraa. Mun qabu. Hayyee ati immoo yeroo akkaataa barmaatilee aadaa naannoo keetti yeroo nagaa wal gaafattu seera mataa kee qabdamuu qabdu akkaataatti wal gaafattu. Nan qaba malee. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh jechuunis seera salaamataa itti wal gaafatamu ka islaamummaati kan rabbi subhaanahu wa ta'ala qajeelfama kana ilma namaatiif kennedhaan siin jedhe si ta'eeram
Ani barin kennine uma sinjere sanile morman jiru bar maaf sin maal kennine gara gaafii kennine hayyee afaan oromoo direct afaan oromoo salaamu alaykum rahmatullahi barakatuh jechuun jecha kallattiin atti misin jedhe malee maaf muslima kenname latti muslima kenname baalla mormaa jirani fati malee sirrii moti hin kennamne sin jechaan jiruan jalqaba si hiikee jennaan eeyyeenaa galeeraan jennee ati sammoo Eko jadi kak baran sinjena salamatan anjit salamatan budaya salamatan musibah pangkamini sinjer isu mana aku di demo segar kante salamatan sudah fan romo temu apa aku di demo Woi salamatan nah hikin nasi hikemi salamatan mana naik dari salamatan mana deh nani sera muslimah arti anjit teman salamatan amanta kabda ya amantaa qabdaad qabe maali amantaan kee Kiristaan hayyee kiristaanummaan amantaadha Allah kira kau enggak usah amanti tahu gaafnya ada bisura kana gaafa cundura akka kiristaanummaatti salaamataan akka jedhamne akka kiristaanummaatti salaamataan akka nagaa waaqa siifaa ta'udha naganya waaqa siifaa ta'udha Nageenyi Waaqaa siif haa ta'uudha. Nageenyi Waaqayyo sirratti haa baay'atudha. Nageenyi Waaqayyo sirratti haa baay'atudha yookiin immoo nagaa Waaqaa siif haa ta'uudha akka loqoda garaagaraatti jechuudha. Akkatti salamata waliin jettaa yeroo walitti dhuftu. Akkas jedhama akka kiristaanaatti nageenyi Waaqaa siif haa ta'u jedhama. Mee salamataan nageenya Waaqaa sirratti haa baay'atu jedhama. Kun immoo afaan Oromooti. Afaan berarti ini semua tuh yuk. Afaan berarti ini mau wani ini pura kita. Injin community. Fakkeenya warri kiristaanaa yeroo walitti dhuftan yeroo nagaa wal gaafatan nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu jedhaati wal gaafadhaa ka jedhu caafameera. Caafameera. Caafamee. Caafamu saa tahu waktu sih, barang Dewi sih gak ada Dewi nanti Dewi Aizora konta kon jiru. Mee akka kiristaanummaatti seerri nagaa itti wal gaafatan nagaa waaqayyoo siif haa baay'atan jechuudha jetti. Mee inni deebisuuf immoo yeroo ati fakkeenyaaf dhuftee nama kiristaana akka kee tokko nattee nagaa waaqayyoo siif haa baay'atu yoo jedhe inni immoo maal jettee si deebisaa? Kun immoo hunduma keenyaaf waa baay'atu jedhanis. Hayyee mee ragaa kanaa nu kennime seerri kun. Ragaa waytu siin kennu duraan deebisee deebiin. Injiru ragaa. Injiru ragaa kana. Injira siin kennu garuu deebiin deebisee malee siin kennu takka. Maaf naallaan. Onna deebisee gaafii na deebisee dura gaafii gaafate gaafii. Ofirraa qolatini. Maaf naallaan. Qolatiin ka dur na deebisate na deebisee ma deebisani. Silla dana la dur. Maaf naallaan nemme. Gaafii kee fudhachuu dhiisuu dhibbat si fallaata dura gaafii na deebisee to si fallaata dura. Naamusa godhadhu. Salaamataa assalaamu alaykum wa rahmatullah jechuun maal jechuudha jennaan si hiikee. Eenyuun immoo jedhama jennaan abbaa jedhamu qaba seera mataa isaa qaba jedhee. Hayya akka kiristaanummaatti immoo nagaa yeroo walitti dhuftan. Rahmatullahi kan jettu maali jennaan naayii kun dabarnaan eegne irratti dhute chumatti dhoksatte waan jecha ishiin qabu jechitti ishiin qabu beekne. Hin eegneen. Rahmatullahi jechuun moo? Salamata jechuun maali naan jette? Warahmatullah jechuun si hiikneen. Salamata warratti buusuu jette salamanni sun maali ishiin? Akkasan siin jedheen. Salamata eega salamata seera islaam salamata dubbanni ofii Ustaaz Bar gurbaan isin dhaggeeffataa hin jiru akkanumaan isin Waraabaatiin jira dowwori. Haara kana maarraa godha waraabaa waan gaarii kamiin waraabaa waraaban. Akkasii warahmatullahi wabarakatuh cuma lakatati akkasii qature. Abdi tasgabbaa'iti akki gootu abdi. Afaan Oromoo danda'u baasee immoo hin danda'u jedhe. Alo akki gootu abdi tasgabbaa'iti waa baratuuf gaafataa jirtama wacuuf dhufteeti. Ani baratuuf malee. Hayyee baratuuf dhufteemi? Mee yoo baratuuf dhuftee hiikaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu jedhu kana ustaazni si hiikanii jiru moo siin hiikne?
Gimmaashii naa hiikee gimmaashii naa hiikne. Mee agasaan si'ii kan sana iddoo mee aga kam si'ii kanii maal jedhanii si'ii kan mee? Ay akkani raabaretti salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jechuun nagaa rabbii walirratti kadhachaa mana muslima ta'aniif waliin jechi jedhamuudhaan jedhe. Lakki maal jedhanii si'ii kan siin jedhe maal jedhanii si'ii lakki assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jechuun hiikni isaa maali jedhan dursa yeroo si ibsan san. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum jechuun nagaa walirratti qara'uudha. Wabarakatuh jechuun immoo barakaan argite yoo Tore anis gaaffii keessan gidduu galu takka. Barakaan rabbii argite yeroo takka ingaltaa obsi ayuu kiyya beebi. Inni kun immoo hanqaraamu warra musliimatti warra qaramaa jedhe. Ay argite la abdiye argite la waan isaan dura jedhanii si'ii kanuu sirriitti nu bannee jechuudha argite otoo sirriitti dhaggeeffatteetiin jiraatte otoo obsitee dhaggeeffattee silaqaata sii deebi'ee gaaffiin isaanii dhaggeeffadhu Ustaaz Abu Talhaa deema salaata ishii dabaree salaanna qoy natu irra sii deebi'ee rakkoon hin jiru salaatu deema salaata kottas salaata dabaree salaanna akkasiin jedhani abdii kiyya dursa assalaamu alaikum jechuun nageenyi Allaha isirratti haa jiraatu wa rahmatullahi rahmanni Allaha mararfannaan Allaha isirratti haa jiraatu qoy kan hin xumurre qoy jedhan dubbatin siitumna qoy in gaafatta waan gaafachuu barbaade rakkoon hin jiru qobsi hiikan saayuu siin galle kan si ibsu jira rakkoon jiru waan feete gaafatta rakkoon hin jiru wa barakatuhu barakaan rabbii yookaan ammoo khayriin isaa yookaan ammoo toltuun siifaa heddummaatu jechuudha waan ani amma ni fedha inni illee warra labaa turre jecha afaan oromoo duwwaa barbaada hiikkasa afaan oromoo qulqulluutti jechuudha maakinaatume amma fakkeenyaaf allahan afaan oromooti moo afaan biraati jechoota fayyadamta gartee jecha afaan oromoo qulqulluun akka naa ibsuun barbaade achirratti wallamne mallee kan isaan barate wallamne jettee afaan oromoo qulqulluun jecha biraatti hin dabalin amaariffata irratti hin dabalin arabiffata irratti hin dabalin jecha oromoo qulqulluu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jechuun jecha oromoo qulqulluuti otoo arabni ittiin makamin otoo ingiliffi ittiin makamin otoo mootuyyuu amaaranya ittiin makamin jecha kallattii jechuudha kallattii jechuudha. Sammu akka gootu kallattiidhaan akka gootuuti dhaqee gaazexaa mana abbaa keetii irraa dubbifadhu ishee gaazexaa san faadariin kee girgiddaatti laxxafan sanirraa dhaqeetii dubbifadhu ishee sirriitti dubbifadhuuti achirraa afaan oromootti sirrii barreeffamee jira afaan oromoo qulqulluudhaan turii tokko kan hin qabne jechuudha achirra barreeffamee jiraate inshaalla dhaqeetii achirraa dubbifadhu ishee ani iyyuu argeera gabatee mana cinaa manaa keessa jiru san irratti caafamee jira afaan oromoo qulqulluudha afaan oromoo maalitti beektaa sijjammar waan oromoo maaliif beektan sijjammar waan oromoo nuti sin barsiise oromoo hin jedhinaa malee isin oromoo akkuma nama quuqama oromummaa qabu wayii godhattan wallahi wabillahi nu duduttanii nu dubbachiisina ayutti fufi kiristaana moo muslimaati Kiristaana. Nagaa galata waaqayyo. akkam jirta nagaa keetii baga jiraatte baga nagaan dhufte Ay nagaa gaaffii qabdammoo si gaafanna Kiristaana. Ortodoksii nama Yookaan Protestaantii. ijoollee Ekeleshiyaati. Yesuus Kiristoositti nama amanu. Yesuus Kiristoos kana waaqayyo ergamaa waaqayyooti jetteetti aman Lakki. Waaqadha. waaqadha okay isatu ani waaqayyoodha jedhe Isumatu waaqadha, waaquma ta'ee gadi gara namaa. okay waaquma ta'ee gara namaatti dhufe
Waaqni isa caalu hoo jira moo? Ay waaquma jedhu waaqni lama jiru waaqa Isuma tokko. qofa. Garuu gaaffii meeqa kana Waaqni gaafatte isa caalu yaadadhu jiru gaaffii miti sin gaafattan suma. Rakshas. Garuu namni biraan na gaafames andaa Akkana kun jiru. jeeqaa itti seera. Waan siin jedhe waaqni isa caalu jiru miira Yesuus. Hin jiru. Dhiisi waan hojii namaa keessan gadi niiti ati waan sagalee kiyya dhageenyan haasa'i waan biraa dhiisiiti. Waan hindaaqqomaa sidii. Jechuun ani amma waa biraa sin jechaa jiru. Gaaffii na gaafattu yaadu garuu sin gaafattan. Hindaaqqoon hojii siiti barsiisidhaallee akkuma nu dubbannu dubbatti siin. Isheen uumamaa. Hin gaafatta siin jenne abboo waan si gaafanne deebisi. Waa siin uumamaadha na galchu uumamaadha. Hundi keenya yoo uumama kanaafuu isi dhiisiiti waan si gaafadhe Yesuus Kiristoosiin isa malee waaqni isa caalu jira moo hin jirudha gaaffiin. Okay, macaafa biraa qabdaa? Amma bilbila waan kan qaban lafa hojiin jira. Okay, eenyuun haashuu nu baasuu dandeessaa? Maaliifin as ta'an? Maaliin baasa? Waaqayyo sagalee jireenyaa si haa dhageessisa. Boqonnaa dubbis. Yohaannis meeqaan bana? Ati gaafachuun ni danda'amaa? Cita fakkaatan. Rakkoon qabu. 4:28 banii. 4:28. Ibin dubbisa moo ayyuu dubbisa taatummaan. Haaraan atumti dubbise argaa hin jirru. Lafa hojiin jira waan ta'eef sagalee duwwaa dhaggeeffachaa jira. Qalbiidhaan dhaggeeffadha Yesuus dubbisa. Amma nan deebi'a. Deebi'ees isin bira nan dhufa. Akkaan isiniin jedhu dhageessaniittu utuu na jaalattu taatanii. Amma nan adeema jedhii dubbisa Khaliifoo. Nan adeema jedhii dubbisa. Amma nan adeema. Deebi'ees isin bira nan dhufa. Akkaan isiniin jedhe dhageessaniittu utuu na jaalattu taatanii waanaan gara abbaa dhaquuf hin gammaddu turtan. Abbaan na caala'oo. Abbaan na caalaa jedhe Yesuus. Kanan si deebisa? Sirrii dhaggeeffaa namoonni as darbu akkaawuntii kana. Kana jechuun isaa Yesuus yeroo qaamaan lafarra ture bakkoota wajjin toota barsiisaa tureera. Yesuus Kiristoos hin fuudhamne yeroo sanatti. Yesuus